Uummanni naannoo Amaaraa filannichaan eenyunuu kan hin mo'atamne ta'uu isaa agarsiiseera. Obbo Tasfaa'uun Alamna mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Amaaraa keessa socho'an filannoo waliigala torbaffaa ilaalchisee ibsa kennaniiru. Walitti qabaan mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Amaaraa Obbo Tasfaa'uun Alamna filannichi biyyaaf carraa hedduu qabatee kan dhufe ta'uu ibsaniiru. Adeemsi filannichaas kan Itoophiyaan irratti mo'atte ta'us dubbatani. Obbo Tasfaa'uun uummanni naannoo Amaaraa aarsaa kaffalee waan danda'amu kamiiniyyuu kan injifatamne ta'uu isaa kan itti agarsiisedha jedhan. Sodaachisaa fi shororkaa humnoota farra nageenyaa dandamachuun filannicha filachaa akka ooles dubbataniiru. Dimokiraasiin filannoo malee hin ta'u kan jedhan walitti qabaan kun uummanni keenya sirna dimokiraasiitiif qajeelaa ta'uu isaa kan ittiin mirkaneessedha jechuun dubbatani. Filannichi uummatni sagalee isaatiin mootummaa hundeessuu akka danda'u kan itti agarsiise ta'us dubbataniiru. Filannoo waliigala torbaffaan hirmaachisaa fi bilisa akka ta'es kaasan. Paartileen siyaasaa dorgomtoota ta'anis dammaqinaan kan irratti hirmaatan ta'uu isaa dubbachuun filannichi biyya kan dursedha. Biyyattiinis itti fufiinsa ishee kan ittiin mirkaneessitedha jechuun eerani. Humnoonni filannichi akka hin gaggeeffamne barbaadan akka turan kan kaasan walitti qabaan kun garuu filannicha gaggeessuun biyyattiin akka dandeessu kan ittiin agarsiistedha jechuun eerani. Filannichi karaa nagaatiin akka gaggeeffamu uummata taasifaniifis galata dhiyeessaniiru. Hirmaannaa uummataa malee wanti ta'u humni tokkollee hin jiru. Hirmaannaan uummataa waan tureef milkaa'aa ta'e jechuun eerani. Kan filannicha taajjaban kan qindeessanii fi nageenya isaa kan eegan hundumaa galateeffataniiru. Mana marii waliinichaa filannichi nagaa fi dimokiraasii ta'ee gaggeeffamuu isaa arganiiru jechuun eerani. Filannichi fakkeenya kan ta'uu fi biyyattiin kan itti boontu ta'us ibsaniiru. Fedhii fi hojiin mana marii waliinichaa biyyattiin akka mo'attu gochuudha. Filannichi diinota keenya kan qaanesse jechuun eerani. Filannoo nagaa kanaan mo'attuun biyyattiidha. Bu'aa dhufus eebbaan ni fudhanna jechuun dubbatan. Dr. Abiy Ahmed uummata Itoophiyaa xiiqiin sagalee kennaa oolan galateeffatan. Ministeerri muummee federaalaa Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed uummata Itoophiyaa xiiqiin sagalee kennaa oolan galateeffataniiru. Uumaan ala waa'ee uummata kanaa guutee kan beekuu fi gamaaggamuu danda'u hin jiru jechuun ibsan. Uummata addaa fi seenaa guddaa qabu rakkoolee qormaatilee fi gufuu hedduu keessatti mootummaa isaa filachuun jaalalaa fi ijaarsa biyyaaf kabaja qabu mul'ise. Uummata guddaa fi ajaa'ibaa ta'uu ibsan. Uummata aadaa guddaa biyya jaalatuu fi fedhii waloo eeguu danda'u ta'uu isaa filannoo waliigala torbaffaan irraa deebiin mirkaneessuu kaasan. Uummata dukkanaa fi qorra, aduu fi rooba, gaa'illi, gaddi, da'umsii fi dhimmoonni hawaasummaa biroo hiriirri dheeraan qaama miidhamuun dhukkubbiin dullumni filachuu irraa isaan hin daangessine daa'ima dugdatti baachuun dadhabbii malee akkasuma wacaa fi sodaachisoo diinotaaf osoo hin jilbiiffanne sagalee kennan galateeffataniiru. Ijaarsa biyyaa fi sirna dimokiraasiif cichoominaa fi murannoo agarsiisaniif galata guddatu isaaniif mala jechuun dubbatan. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaa rakkoof sodaa nageenyaa tokko malee hawaasni bal'aan bahee kannaaf ta'a jedhu filatee karaa nagaan xumureera. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaa karaa nagaaf tasgabbii ifaaf dimokiraatawaa ta'een hawaasni kannaaf ta'a jedhu filatee nagaan goolabeera. Nageenyummaa fi milkaa'ina filannoo kanaatiif qooda fudhattoota nageenyaa sadarkaan jirtanii fi hundaa ol hawaasa bal'aa nageenya waliitiif jecha akka aadaaf safuu kabaja walii eeguun qaama miidhamtoota maanguddootaa fi dubartoota ulfaatiif dursa walii kennuun sodaa fi rakkoo nageenyaa tokko malee nagaan akka xumuramuuf ga'ee keessanuu waan baataniif hundi keessanuu galatoomaa jechuun ergaa galateeffannaa kan dabarse qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneeti. Hojiin kamiyyuu kan milkaa'uu fi galma ga'uu kan danda'u walitti dhufeenyi qaama nageenyaa fi hawaasa akkanatti cimaa yoo deeme gaarii ta'a waan ta'eef ammas kana caalatti nageenya waaraaf itti fufiinsa qabu fiduudhaaf hojiilee gugurdoo akka magaalaa keenyaatti karoorfannee jiru hundaa akka fiixaan baasnuuf deeggarsi keessan akka itti fufu isiniin jedha kan jedhan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Shaashamanneeti.